فكرت ندوب خبر صلى الله على محمد نبي صلى الله على فكادوا للنبتة عند زيره صلى الله على محمد نبي. Egaa har'ammoo viidiyoo biraatii walitti deebineetii jirra. Akkuma jalqaba ilaaltanii viidiyoo kana caqasasaa xiqqoo ishii dhaggeeffataniitii jirtu. Egaa anis yaada tokko asirratti nan qaba jedhee kanan dhufee murteessuun duraa waa takka gaafa namatti murteessuun nuti hoo jennee quba namatti qabuudhaan dura ofii keenya ofitti qabuutii wayya jechuudha. Akkuma wanti gaariin jiru akka wanti badaammoo fuula duratti nutti dhufu sirriitti beekuutii qabna jechuudha. Egaa akkuma beekamu obboleettii keenya Firiyoot jedhamtu dhalattuu Tigraay kan taate afaan ishii wallaalteen jirtu. Ishiinis illee biyya Jarman keessa kan jiraattu. Miidiyaa kanarraa akkam akka ishiin ta'atii jirtan ni beektanii duraan gaafa fayyaa qabduu fi amma gaafa fayyaa dhabde jechuudha. Nagaallee si gaafachuu hin daganne. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakkaaf haala jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwata koo amantaa biroo taatan yoo yaashama harka fuunii jira jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha. Egaa har'a viidiyoo jalqabuma akkuma daawwattan kana maaliif taanaan namni hanga jiraatu beeka malee guyyaa waa takka namarra ga'u hin beekan jechuudha. Obboleettii keenya kana yeroo baay'ee safuu fi aadaa hin taane miidiyaa kanarratti gad lakkisaatii oolte jechuudha. Miidiyaa kanarratti gadi baatee yeroo dhugdu yeroo caafartu qaama qullaafaa yeroo ishiin gadi baatee akka barbaadde taatu ni argaati turre. Yeroo sana maal jedhanii uummanni obboleewwan keenya musliimaa ishee wanta kiristaana taateef jedhan. Kiristaanni maali qullaadhaan tola? Eenyutu qullaadha deemaa jedhe amantaa kam keessaa jiraadhu namni qullaa deemisiin jedhu hin jiru. Garuu nuti immoo eenyumti keenyayyuu amantaa kamuu qabaannee seera manni amantaa ajaju sana ordofnee hunda isaatu dhibbaan dhibbatti guunnee jiraachaa jirra yoo jenne kuni soba. Eenyumti keenyaa waliin sobnu seera akka amantaan keenya nu yayyamutti uffannaas ta'e karuma kamiinuu waan amantaan keenya nuun ajaju dhibbaan dhibbatti raawwataatii hin jiru. Obboleettiin keenya kun yeroo darbe amantaa ishii jijjiirrattee amantaa musliimaa dhaqxee gaafa ganama bariitu nan machaa jette. Gaafa yeroo ishiin gaafa shaadaa qabattu leenci irra baroodaa ture. Garuu gaafa sana yeroo namni maashaallaa jedhu kanas wanti maashaallaa jedhamee miidiyaa kanarratti amoggofamu anaaf dantaa hin qabu. Maaliif jennaan kan miidiyaati. Yeroo hundumaayyuu amantaa kam keessa jiraadhu kara amantaa tokko gaafa deemtu maashaallaa hin jedhiniin. Maaliif taanaan ishiidhaa of amantiistee yookiin deebi'uu dandeessi yookiin deebi'uu hin dandeessu. Wanti beekamu hin jiru. Garuutii waan takka hanga sirriitti keessa isaa hubatanii bilchina amantaa sanaa hanga qabaatanitti jala deemnee harka rukutuun hin barbaachisu jechuudha. Egaa obboleettii keenya kana akkuma argitan kana kaani baga waan amantaa jijjiirrattee amantaa ishii jalqabaatti deemteedhaaf jedha. Yeroo amantaa ortodoksii keessa jirtus ta'e yeroo amantaa musliimaa qabattus mucayyoon kun waa takka seera qabatteeti miti kan deemtu jechuudha. Seeruma takkaayyuu hin jettu. Har'a garuu gaafa maraatti baga maraatti waan amantaa akkas gooteef jedhu akkasitti yaadamu obboleewwan koo. Yaa Waaqayyoo gochaa ishii balleessaa ofii ishiitu beekamiti. Balleessaa ofii ishee sana immoo Waaqayyoon ishii qaxxayeetii jira kinoo quxxaa itti fideetii jira. Wanti arraba keenyan dubbannu guyyaa gatii nu kaffalchiisu ni jira jechuudha. Balleessaa ishee raawwatte irratti immoo nuti gosh dhibee irratti dhibee yeroo tokko namoonni baay'een dhibee irratti dhibee namaa dabalu. Har'a gaafa akkasiin gaafa kaan basmurii faarfatti gaafa kaan immoo nashiidaa akkas gooti mana keessatti gaafa ishiin akkasiin maraattu wanta onnee nama cabsuudha jechuudha. Maaliif sanaan amantaa kam keessattuu jiraadhu amantaa kam keessattuu jiraadhus itti jiraadhus jiraachaa jirtas garuu waan Waaqayyoon fuula Waaqayyoo duratti nama gaddisiisu waan fuula Waaqayyoon gaddisiisu eenyumti keetuu irraawwatiin jechuudha. Har'a obboleettiin tun amantaa kamiyyuu an qoshashaati turte xureessati turte kinoo gatii isheedhaaf deebiseera. Gatii nama biraa miti kan argattan obboleewwan koo yoo gaarummaas dalagde Waaqayyuma biraa argatta gatii kee yoo immoo badaas hojjette akkanuma Waaqayyo guyyaa si adabu qaba jechuudha. Guyyaa inni si adabu har'a jedheen. Har'a mucayyoon kun maalumaas ta'u nama waan na taateef namummaan namatti dhaga'ama. Warri viidiyoo jalatti koomentii hin taane barreessitaniif maalidha isin namaa miti borukkoo waan taatan hin beektanii. Har'a haadha ijoollee sadii taatee ijoolleen ishee irraa fudhatamee har'a mana duwwaa keessatti akkasiin gaafa ishiin maraattu baay'ee tokko namatti dhaga'ama jechuudha. Maaliif taanaan
namni kan hojii isaatii argata hundumti isaatu yeroo sanatti ishiidhaaf omti jireenyi lafa kanarraa waan ishiitti tolee jiraatuuf akka waaqayyoon ishee adabu tasumaayyuu itti mul'atee hin jiru jechuudha. Gaafa ishiin akkasii miidiyaa kana gubbaa jirtuyyuu ana waa takka natti hin fakkaatu. Maaliif jennaan waaqayyoon guyyaa takka gochaa keessiif deebisa jechaanan ture. Garuu har'a ishiin akkana goote baga ishiitiin jedhu. Maaliif taanaan dhala namaa waan na taateef namummaa nama gochisaa balaaleffatta malee nama sanaan balaaleffatu jechuudha. Ishii balaaleffadhee osoo hin taane gochoota ishiin raawwatte sanaan balaaleffadha. Har'a garuu gaafa ishiin akkasiin sammuu ishii dhabdee daa'ima ishii dhabdee qobaa keessa mana keessa teessee takka nashiidaa takka faaruu wantummaan ishiin gootu miilli fi mataan hin beeksisu jechuudha. Har'a gaafa obboleeyyan koo hundumti keessa nuume warri amantaa qoshaashessitan warri amantaa olii gadi ooftan jechuudha. Asirraa ishee kanarraa baradhaa jechuudha. Namoota baay'eedha amantaaf amantaa kan wal nyaachisaa oolu biyyaaf biyya gandaaf ganda kan wal nyaachisaa oolu argitaniiti jirtu. Miidiyaa kanarra turtee radda dhufte har'a garuu gaafa akkas jettee waan waaqayyoon balleessite sana fuula waaqayyoo duratti akkasiin imimmaan buustee qixaatii waaqayyoon naaf kenneedha. Isatu na qaxxaye beekee jira amma jettee gaafa fuula waaqayyoo duratti deebitu kun immoo yaa waaqayyo qalbii ishee itti deebisi jennee tsalootii gochuu fi kadhannaa gochuu fi qabna malee baga jechuu hin qabnu. Maaliif taanaan nama waan na taateef waaqayyoon illee ijoollee ishii harkaa fudhatamee akkanatti ishii maraacha kanarree ijoollee ishiirree harkatti haa deebisuu fi ishiillee qalbii ishii akkasiin maraacha kanarree ishiitti haa deebisu jedhama malee baga hin jedhamu. Nama waan na taataniif fageessitanii yaaduu dandeessu jechuudha. Namni kamuu dachee kanarratti namni umurii dheeraa qabu sin jiru har'a duutee boru duutee hin beektu. Gaarummaa dalagi namaan gaafa rakkattu gosh hin jedhin. Atis boru akkas ta'uu dandeessa waan na ta'eef. Asirra miidiyaa kanarra miidiyaa natti tole jettee gandaaf ganda amantaaf amantaa akka barbaaddetti ilaal qullaa keen dhiichisiin har'a gaafa sammuun ishee akkana eenyu jedhe fireen bareeddu sin gaafa laaltanii akkasiin maraatte argitan maaltu namatti dhaga'ama. Wayyaa ishiin uffattu ilaala biraandidha jettee qullaa ishii nafa qullaa jechuudha. Safuu gattee jechuudha. Miidiyaa kanarraa mataaf miila koo jechaatii turte jechuudha. Kanaaf immoo har'a waan akkana taateef nuti baga jechuun qabu. Namummaan namaa nutti dhagahame waaqayyoon illee ijoollee ishii dhanga'ee ishiillee lubbuu ishii sammuu ishii bade kanarra yoo eenyu jedhe dhugaa baay'ee tokko namatti hojiin ishii gaariidha. Hojii gaarii hojjechaatii turte jechuu koo miti. Garuu amma namummaa namatti dhagahama. Gochaa ishii balaaleffadhaa malee ishiin balaaleffatina. Warreen koomantii hin taane barreessitan ani yoo boru maalan ta'a. Yoon tasa daandii waaqayyo irraa guri maaltu na mudata jenne ofii keenya of tilmaamutii qabna. Kanaafuu viidiyoo koo isinitti hin dheeressu waan manatti dhaga'ameen ibsachuutii dhufe. Kanaaf warreen maamila siimboo taatan laak sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen immoo maamila siimboo hin taane koottaa maamila siimbootti dabalamaan isiniin jedha. Komiyyoo qabaddaa bifa koomentiitiin nu barreessaa. Viidiyoo koo hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Sheer gochuu hin dagatinaa.